Waanuma kiyyatti sirratti illee kassafnaanii maaliif as dhuftee jedhanii gaafannaanii garadii takkatu na kassasee tanan dhufe jettee deebii deebisteef. Ashama harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya. Nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti Waaqayyoof galannaa ga'uu nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan Waaqayyoorraa abdii guddaan qaba. Egaa viidiyoon kun namoota hedduu barsiisuu danda'a. Keessattuu shamarran gola madaamii jirtan. Kanaaf viidiyoo kana laayik gochuudhaan hanga dhumaan wajjin hordofaa jechuun asumarraan affeerraa keenya garma viidiyoon sin dabarsa akkana ture. Ani waggaa 7 biyya Arabaa hojjedhe. Yemadaam qimamii keessaa anis ishee tokko jedheen of qabadha. Akkas ture. Biyya ormaatitti waggaa 7 yoon hojjedhu kana haadha kootittan maallaqa ergachaa ture. Harmeen koo barumsan qaban, barumsan beekan, in dubbisan, in barreessan garuu kan namni jedhuun qofa qabatu. Harmee kooti irratti maallaqa ergadhee yoon jedhu maallaqni koo naa baay'atee lafaa kan mana naa bituu gahe. Harmee kootiin akkuma nama kamittuu mana naa bitiin jedheen. Harmeen kootillee tole naan jettee mana naa bitte. Yeroo mana naa bittu kana obboleessa koo wajjin naaf bitame. Obboleessi koo maqaa keetiin bitame jedheen harmee kootiin. Harmeen koo waan dubbisa hin beekneef eeyyeen jetteetti jechaa obboleecha kootii kana fudhattee galtee akka manni naaf bitames natti himan. Anis mana koo tanatti gammadee osuman jiru gola madaamii keessaa waggaa 7 lakkoofsise. Mana kiyya san keessa kan jiraatu obboleessa kootiidha. Amma waggaa 7 guutee yoon jedhu baay'een dadhabee jireenyi mana ormaa, jireenyi mana madaamii baay'ee nama miti. Anis akka nama kamittuu obboleessa kootiin dawwalee obboleessa koo jireenyi biyya ormaa na gubee jira. Jireenyi sigdatii na miidhee jira. Naga'aa nan galaa dhiifama wajjin mana gannaa dhiisin jedheen. Obboleessi koo saaloonii guddaa keessa taa'a. Saarbisootallee kireessanii turan. Deebii kana naa deebise. Deemasii maal gocha dhufta? Mana maaliif qabda? Achumatti dabadhuu taa'ii hojjedhu. Asin garagarinnaan jedhe. Anis maal jechuudha obboleessa koo dhufuun barbaada biyya ormaa na gubeessin jechaa jira bee jedhe waan deebisuuf gubadhu atin jedhu achumatti dabadhuu hojjedhu naan jedhe. Waan godhu wallaale. Anas hillikiin na qabe mana maalasii qabda naan jedhe. Anis gizee kana hillikiin na qabee hillikiidhanan ka'ee biyya gale. Biyya yeroon galuu mana keessaa naa ba'uu dinnaan akka nama kamittuu kissiin itti bane. Kissiitti banee yoon kissii dhaabbadhu mannichi akka maqaa obboleessa kiyyaatiin bitamee wanti hunduu akka maqaa isaatiin jiruun bare. Amma warroonni niitii obboleessa kiyyaatiin maala sii gootaa jedhanii yeroo gaafatanii garadii takkatu baakkish na kassasee tana na dhufe. Garadii takkatu mana kiyya jetti mana akka waan nutti kennitee wayii jette niitiin obboleessa kiyyaa mana kiyya keessa taa'a. Egaa nuti yemadaam qimam jagnaadha. Akkuma qallaalitti garadii kan jedhamnu miti. Garuu haa ta'uutii seerri immoo manni suni qixxeetti akka qoodamu mure. Humna kiyyaa dafqa kiyyaa waggaa 7 itti xaaree obboleessi koo humnaan narraa dhaale. Viidiyoo kana qoodiif kan jettee obboleettiin keenya akkaasirraa waa barattanidha. Keessattuu shamarran mana ormaa gola ormaa keessa sa'aatii kana hojjechaa jirtanii hedduun keechaan barumsa irraa barattu, barumsa irraa fudhattu. Yeroo ammaa ilmi haadha keetii ilmi garaa tokko baatan obboleessa koo jettee kan yaaddu yoo si kaadee eenyutu amana maree. Haati ishii barreeffamas dubbisas hin beektu qalama hin qabdu. Waanuma ilmi jedheen qabattee kunuu haatis baay'ee gubatte kan ilmi irratti raawwate obboleechi irratti raawwate. Amma homaa gochuu hin dandeenye jireenyuma biyya ormaa, jireenyuma biyya azaabaa osuman gubaasaa beekuu achumatti immoo deebuufan poroososii koo xumuraa jira. Obboleewwan kiyya baay'een narraa haa baratanii jette obboleettiin keenya kuni. Innaa kanaafuu obboloota koo ani kan akka nama tokkootitti akka wallaalummaa kiyyaatitti jechuudha kan sini gorsus yeroo ammaa kana barri badee jira. Yeroon badee jira. Wanti hunduu jijjiirramee jira jechuudha. Kun obboleessa kooti, kun abbaa kooti, kun haadha kootiin bakka birreetitti baay'ee ulfaata.
Siniif galee birriin jireenyi biyya Arabaa fira baay'ee nu dhabsiisaa jira. Sababa birriitiin, sababa maallaqa finnu, sababa biyyatti waa godhannuun namoonni kan nu godhanne san nutti inaafanii waa biraa nutti yaadu. Nuti keessi keenya nu madaa'ee gola madaamii keessatti akkamitti akka hojjechaa jirru, akkamitti akka xaaraa jirru nutu beeka jechuudha. Guyyaan tokko akkamitti akka nu dhiitee nu bariitu nuu fi waaqa qofa beeka. Adaraa keessaa shamarran keenya yeroon ammaa kun tolee jira. Feetan akkaawuntii mataa keessanii banadhaa kootaati akkaawuntii keessanii irratti galfadhaa malee maallaqa keessanii oluma kaatanii akkaawuntii namaa irratti akkaawuntii obboleecha koo abbaa koo haadha koo jettaniin galchinaa. Lafallee yeroo bitattan maqaa abbaa keechanii maqaa haadha keechaniitiin illee bituu yaadinaa. Akkasumas maqaa obboleecha keechaniitiin yoo isiniif danda'amaa ta'e maqaa keessaniin bitadhaa lafa. Lafa jechuun waa guddaadha. Lafa maqaa keessaniin biyya Arabaa teessanii maqaa keessaniin lafa bitachuun ni danda'ama. Ijoollee baay'een waan akkasiisan gochuu qabdu. Yeroo lafa bitachuu barbaaddanii yookaan itti yaaddan jechuudha. Nama gaarii of jalaa yoo qabaattan ani biyya keessa hin jiru jettanii yaadina ni danda'ama waan ta'eef maqaa keechaniin lafa keechan bitadhaa. Yookaan immoo birriin maallaqni lafa bitu sun waggaa 2 ol yoo ta'e malee waggaa 2 gadi lafa bituu yaaduun hin jiru. Kanaaf waggaa 2 keecha yoo xumurattanii birriin keechan maallaqni isin walitti qabattan kan lafa bituu ga'u yoo jira danda'e galaatii lafa maqaa keechaniin bitadhaatii waa hundumaa xumuradhaatii as deebi'aa malee maqaa gillasabii tokkootiin kun obboleessa kooti kun akkas kooti jettanii maqaa namaatiin lafa hin bitatinaa isiniin jedhaan akka mataa kootti. Maaliif jennaan jireenya mana ormaa jireenya biyya azaabaa kan beekutu beeka. Jireenyi biyya ormaa baay'ee nama miidhaa baay'ees nama gubaa hojiin isaanii ulfaataa waa hedduutu jira jechuudha. Kanaaf obboloota koo adaraa keessan asirraa waa hedduu ni barattu jedhee tanan yaada. Maaliif jennaan muudannoon akkana namoota hedduu mudachaa jira. Ijoolleen abbaa manaa keessaniin bittan akkasumas haadhaaf abbaa obboleessa bichaa miti. Abbaa manaa keessaniinis maqaa abbaa asitti isin hojjettanii gubattanii maallaqa walitti qabdanii abbaa manaa keessan maqaa isaa qofaanis warroonni lafa bittanii mudannoo gurguddaa fi ulfaatan ijoollee hedduurra mudachaa jira jechuudha. Abbaan manaa keessanis qabeenyi dhuunfaa maqaa isaatiin akka ta'e gaafa beeke isin dhiisee gara dubartii biraa deemuu danda'a. Kanaaf adaraa keessan gola madaamii keessa teechanii dhaabbattanii gubattanii hanga kaleen keessan sin dhukkubutti hanga faanni luka keechanii sin dhukkubutti gubattanii waan fiddanii akkuma argitanitti hin balleechinaa siniin jechuun asumarraan gorsa obboleettii keessaniiti. Akka itti oolluuf akka itti bullu namoota hin taane waaqatu beeka. Kanaafidha amma fakkeenyaaf maqaa abbaa keessaniitiin gaafa bittanii qabeenya abbaa keessanii wanni isin beekuu qabdan qabeenya obboleewwan keessanii guutuu akka ta'e sirriitti hubachuu qabdu. Qabeenya haadha keessanii qabeenya obboleewwan keessanii guutuu akka ta'e sirriitti beekuu qabdu. Yoon kana isiniin jedhu waan ni jettan jedhini obboleewwan baay'ee yeroo amma obboleewwan jechuun baay'ee ulfaatanii jiru. Inna isaan suni odoo sharri sitti yaadanii osoo waa sitti yaadanii qabeenya abbaa keenyatti qixxeetti nu qoodamuu qaba jechuu danda'u. Wanni isin hubachuu qabdanii jechuudha. Inna kanaafi lafa yoo bitachuu barbaadan dhuunfa isintu of danda'ee maallaqa kana hojjetee fide isintu gola ormaa keessa dhaabbatee maallaqa kana fide malee obboleettii kee yookaan obboleecha kee yookaan abbaa keetii miti jechuudha. Yoo dandeessan maqaa keechan dhuunfadhaan bitadhaa malee nama takkaayyuu ittiin galchina jechuudha. Wanta gola ormaatitti hojjettanii fiddan maallaqa keechanillee yoo dandeechan jechuudha. Akkaawuntii buukii mataa keechanii banadhaatii koottaatii isarratti galfadhaa malee kongumallee namarratti yookaan akkaawuntii namarratti galchuu maqaa namaatiin lafa bituu yaadina. Keessattuu ijoolleen maqaa namaatiin lafa bittan adaraa keechan of eeggannoo godhadhaa jechuudha. Lafti waa guddaadha. Waa xiqqaa isinitti fakkaatiin shamarri takka biyya Arabaa hojjettee magaalatti lafa bitattee mana irratti ijaarrachuuf jechuun waa guddaadha. Hojii biyya Arabaa keessatti hojjennee finnu keessaa tokko manaadha. Innaa maqaa namaatiin bittanii booda hin booyinaa. Obboleettiin kiyyallee kan amma kanas ni qoodde jechuudha. Obboleettiin keenya kuni adaraa haa baratanii dogongoraan dogongoree kanarraa haa baratanii ergaa guddaa of keessaa qaba. Kan na mudate obboleewwan kiyya kan mudanne naaf qoodiif waan naan jetteef jechuudha. Kanaaf adaraa keessan isiniin jechuudha. Keessattuu warroonni amma addisii biyyarraa dhuftan jechuudha. Isinfaa yeroo gaarii yeroo bareedduu kanaadha kan biyyarraa dhufaa jirtanii. Kanaaf jechuudha waaqayyo yoo mana gaarii hojjettan mana hojii mana gaarii yoo siin ga'e
maallaqa akkanatti gubattanii fiddan kan akka jalaan baakkan sinee dhugaa maallaqa biyya arabaa jechuun dhiiga ofii jissanii deebi'anii lafaa haruu jechuudha. Dhugaan sinitti maka waa'ee biyya ormaa kan beeku malee kan hin beekne hubachuu hin danda'u. Kanaaf wadaraa keechan dhiiga keechan toftanii dhiiga keechan hin balleessinaa siniin jedha. Akkasii obboloota kooyi viidiyoo kiyyaarraa asumarraa nan goolabaa turtiin wajjin gootaniif ulfaadhaa galatoomaa siniin jenna. Mana kana laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun nu jabeessa. Hanga viidiyoo biraatti deemu turtii gaarii baay'ee.